seenaa dhugaa irratti hundaa'e. Abbaa manaa fi haadha manaa baay'ee wal jaallatantu jiru turan. Maatiin kun mucaa isaanii waggaa 3 waliin gammachuun jiraataa turan. Yeroo wayii garuu dubbiin faallaa ta'e. Abbaan manaa dubartii biraa walii wal baruun jaalala maatii isaaf qabu hir'isaa dhufuun maatii isaaf gaaffii uumuutti ka'e. Turtii booda garuu guutummaa guutuutti gara dubartii haaraatti deeme. Haati manaas baay'ee gadduun maaltu akka ta'aa jiru yaaddi ture. Gaaf tokko utuma teessee waa'ee isaa yaaddu utuma balballi rukutamee fuula ishee dura dhaabbatee akkas jedheen, maaliif akkamitti maaltu ta'e jettee akkanan gaafanne. Akka waliif nuun barbaada jechuun ijatti bobaase. Waraqaa maramee fuula ishee dura kaa'e. Haati manaa abduu koon jecha yaadaa jirtu yeroo waraqaticha argitu dhuguma kan mana murtii irraa qophaa'ee ture. Haati manaa waan dhaga'aa jirtu amanuu baattus dirqamaan amanuuf murteessiteetti. Garuu isheenis ulaagaa biraa qopheessiteetti. Tole kana barbaadda taanaan garuu atis akkanaaf gootu waan an barbaadutu jira jettee. Innis maalidha rakkinni hin jiru ati kana naaf goona jedhe. Isheenis tole amma guyyaa 30tti akka keenya yeroo wal fuunetti waan gochaa turre tokko lamaan akka raawwannu hin barbaada. Sanaa booda waan barbaaddeen siif godha jettee. Innis xinnoo ishee yaadee tole haa ta'u homaa miti garuu waan tokko waadaa naaf gali. Amma guyyaan kun dhumutti anaaf ati homaa waliin akka haasuuf hin barbaadu jedheen. Isheenis baay'ee gadduun tole jette. Guyyaa tokkoffaa galgala miila ishee dhiquufitti ka'e. Miila ishee yeroo qabu yeroo jalqabaa isa miila ishee sukkuumuuf yaadatee miidhagina miila ishee ilaalee callise. Guyyaa lammaffaa ganamaan ka'anii ciree waliin nyaatanii innis afaan ka'a isheenis akkasuma. Guyyaa sadaffaa rifeensa ishee sukkuumuu fi dha'uu fi irratti shaakalaa akkam akka bareeduuf lallaafina mataa ishee dinqisiifachaa ammas callise. Guyyaa arfaffaa waliin wakii ba'uun jaalalli isaanii jalqabaa akkam akka namatti tolu yaadaa ammas callisuudhuma filate. Guyyaa shanaffaa, guyyaa ja'affaa, guyyaa torbaffaa, guyyaa 20ffaa utuma jedhuu waan gochaa turan tokko lamaan utuu godhanii guyyaanis deemsa isaatti fufe. Guyyaa 21ffaa haadha manaasaa baatee yeroo raffisu hammam akka bareeddu hubatee ammas callisuudhuma filate. Guyyaa 22ffaa, guyyaa 23ffaa, guyyaa 24ffaa utuma jedhuu guyyaan deemsa isaatti fufeera. Guyyaa 25ffaa haati manaa isaa ulfaatinni ishee hir'isus isheen bareedinni ishee garuu akkuma jalqabarra jirutti jira. Guyyaa 26ffaa abbaan manaa gara qalbii isaatti yeroo deebi'u dubartii ishee haaraa waliin haadha manaasaa yeroo wal biratti yaadu ofitti qaana'ee gaabbuutti ka'e. Garuu amma guyyaa 30 dhumutti akka walitti hin dubbanne waadaa waan seenaniif hamma guyyichi ga'utti callisuu filate. Guyyaa 27ffaa haati manaa guyyaa 3 duwwaan akka hafe ishee fi mucaan ishee qofaatti hafuuf akka ta'e yaaddee gaddaa'u.
guyyaa 28ffaa. Abbaan manaa yaada hamaa yaade dhiisee dhiifama akka gaafatuuf waraqaa fidees fuula isheetti akka tarsaasu murteesseera. Guyyaa 29ffaa. Lamaanuu waadaa seenan eeguuf jecha baay'ee rakkachaa jiru. Haati manaa gaddi guddaan laphee ishee miidheera. Guyyaa 30ffaa. Abbaan manaa ganamaan ka'ee abaaboo miidhagaa bitee fi kennaa adda addaas dabalee fi manatti deebi'e. Balballi kutaa ciisichaa itti deebi'eera. Banatee yeroo seenu haati manaa isaa uffata yeroo wal fuudhan bitee fi uffata adii uffattee sireetti hirkattee ciiftee yeroo akkasitti ishee argu baay'ee gammade. Jaalallee ko miidhagduu ko ati dubartoota addunyaa kanarra jiran irra hin caalta. Maal akkan ta'ee sirra waan caalu natti fakkaate hin beeku. Maaloo naaf dhiisi jechuun gara isheetti siqe. Deebii yeroo dhabu naaf gala baay'ee si gaddisiiseera. Garuu ammaa booda isa kanaan duraarra siifan ta'a jedhee abaaboo fidee itti hiixate. Ammas deebiin hin jiru. Yeroo ilaalu harka isheerra waraqaan xinnoon jirti. Waraqatichis akkas jedha ture. Har'a guyyaa adda adda baanu. Ati waan hundaa kooti. Sirraa adda ba'uurra du'a filadheera jedha. Yeroo ishee lubbuun hin jirtu ture. Kabajamtoota hordoftoota Keekvoice kan taatan seenaa dhugaa gaddisiisaa kanarraa kan barannu wal dhooduun yookiin walitti dubbachuu dhiisuun hammam gatii akka nama baasisu. Haati manaa fi abbaan manaa akkas wal jaallatan kun wal dhooduu isaanii haati manaa lubbuu ishee dhabdeetti. Mucaan waggaa 3 haadha manaa hafeetti. Abbaan manaas umurii isaa guutuu gaabbuudhaan jiraachuu isaati. Kanaafuu jireenya keenya keessatti gaa'ila, hiriyyummaa fi maatii keenya keessatti rakkina keenya waliin haa mari'annu, waliin haa dubbannu jechaan ergaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Seenaan isin amma dhageessan kun afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti kan hiikamedha malee asoosama yookaan fiilmii miti. Ergaa kana akka waan guddaa irraa hubattanii abdiin qaba. Akkasuma haalota kanaa fi ergoota garaagaraatiin walitti deebinaa chaanaala keenya like, subscribe gochuun nagatiinaa ulfaadha.